maammeen akkamitti gumaa ilmoo Jawaadee kafaluu keessa gale? Maaltu isa galche? Bifa kamiin galuu danda'e? Maal hojjeteeti? Tani agartan. Alhamdulillah furmaateen qoricha fudhataa jirti jechaadha. Nuti ibsanii guyyaa lamaaf amma kanatti faayaa jiranii. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Akkasumatti rabbiin gartee guddoodha harkaa qaba. Ilmoon takka gartee sadarkaa san geesse. Rabbiin shafaa teessanillee rabbi isin irraa qeebalu. Akkasumatti rabbiin ilmaan gaarii dachaan rabbi bakka isin haa buusu. Maaliif dhufteen jaan irraa nu hambisu yaani? Gurra si calawu abdi, soddaa abdi, haadha ilmaan obboleettii soddaa abdi, ilmootee feetaami, soddaa abdi galatoomii furmaateedhaaf dirmanna furmaateedhaaf jechaa jirta. Siin harka yaadaa ta'an akkamitti jirtuu si fiidoo ta'e harkaatu maal jira? Dhugaa fi kijiba akka taate sin beeku ilmaan harkaa qabuuf eessuma taata obboleettii dhalee. Kanaafuu gumaa ilmoo hiyyaa soddaa ta'e bakka jiru qabii baasii obboleettii ta'e bakka jirtu goda isiin jirtu qabii baasii natti as dhiyaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota maammee taatan marti keessan salaamanni keenya kan jaalalaa kan kabajaa lafa jirtan isin haa geessin jechaadha. Egaa akkuma beekamutti har'a gartee wanni nu ol baase waa'ee gartee gumaa Jawaadeen barbaadu jiru. Waa'ee gumaa Jawaadeen barbaadu jiru keessatti Jawaadeen gumaa kiyya. Bilqiisii fi Zakkoo fi Abdii fi jaartii Abdii akkasumas maammee noon seenaa maammeen isiif naqeedha. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu bara garii tolaan hojjedhaan shira taati. Tola wanni hojjettu rabbi irraa ajirii harkachuuf malee galata namarraa barbaaduudhaaf fuula barbaaduudhaaf saniifi miti. Hagartee keessa namaattis beeku hagalataas namaa galchu haaliqa tokkichi. Kanaaf obboleessa kiyya Jawaadee an bakka tana dhimma kana keessatti yeroo gartee furmaatiin qabamtu jara sanii hojii furmaatiin qabne jara sanii hojii furmaatiin cabeenye jara sanii hojii quba qabaa gachaan turre hariiroos waliin hin qabnu baroota dheeraadhaaf Abdii fi obboleettiitti yaannu hariiroon qabu. Dhimma kana wanni nu naqe dhimma maatiiti. Maatiidhaati dirqiidhaan itti na naqe jechuudha. Anis akka nam tokkotti odooniif maatii waan kana nu naqin furmaatii cinaa dhaabbachaatiin ture. Irrallee ni dhaabbadha borullee haqni akka waan ta'eef. Kanaaf dhugaa ilmoo ta'e dhabdee dhugaa ilmoo ta'e dhabdee. Dura irratti inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Akkasumatti rabbiin gartee guddoodha harkaa qaba. Ilmoon takka gartee sadarkaa san geesse. Rabbiin shafaa teessanillee rabbi isin irraa qeebalu. Akkasumatti rabbiin ilmaan gaarii dachaan rabbi bakka isin haa buusu. Maaliif dhufteen jaan irraa nu hambisu yaani? Suniif obboleeyyan keenya sabbari obboleettiin tiyya furmaatillee sabbaraadha. Inshaallah rabbi irraa ni milkoomtan dachaan rabbiin isiniif kanna. Itti aansuun akkasumatti obboleettiin tiyya qaaliin furmaatiin mana yaalaa jirti. Rabbiin gartee isii haafiyyuu tumichaa fi reebicha akka malee tumanii sunirraa sadarkaa gartee ilmoon gartee garaa ba'uu geessee jechuudha. Anis akka nam tokkotti qalbii cabaa fi gadda guddaan na dhagahama. Maaliif waan ilma namaa irratti gartee hojjetamuu malleetu isii irratti hojjetama. Kun hedduu takka na gaddisiisa. Wallaa hedduu takka qalbii cabaa guddaa takka na dhagahama. Garuu tun hunda rabbumaa fide rabbii waan fideef isaa beeka. Haqni haqa rabbiin gartee abbaa haqaa irraa aansa jajjabaadhaa sabbii godhaadhaa isin jenna sabbaraa waa hundaa'u musiibaa isin buute malarrattu. Itti aansuun suniif anis gartee bakka tanaa dhimma maatiitiin na naqe maatiin ijooniif bakka tana deemtee obboleettii ta'e laaltee waan isin keessee jirtu. Akka beetellee taatee gartee nurraa illee muramtee nurraa illee cittee gartee jaarsii qabattu. Arra gartee gaa ilmaan isii bira jiran isiin kopha jirti maal keessa akka jirtu dhaqii hubadhu rakkina isiin keessa jirtus hubadhu cinaa dhaabbadhu naan jedhan. Maaliif akka gartee namtichi kun deebisee mucaa tana gartee hin galaafanne akka gartee sababa rakkoo inni gaggeessu jiru obboleettiin hin galaafamneef cinaa dhaabbadhu
yooniif gartee dubbiin kajabaatu taate isa gartee isii fi gartee ilmaan siitis qophatti wanni godhi qophatti rakkoo deemu jirtanaa fi dhibdeelee deemu jirtana kanaan akka maqaan sii dhaabbatee roorroon irra deemtee qadiyyaa gartee amma namtichi abdii jettaniin kun oofu jiru tana kanaan harka siidhaa harka dhiigaa godhee booda gartee rakkina kanaaf hin saaxilamne dhaqqabiinaan jira. Anilleen akka gartee ilmoota akka tabaara kutte odoo lubbuun hin dabarre gartee baara keessaa baraaruutti gaafa san furmaatellee akkasumatti ni baraata jaatin ture. Arrallee gurbaan badaan kafiran beeni ka'aaliin beeni kamaatiin beeni abbaan shiraa isumaatu qadiyyaa tanaas dabbare jechuudha. Eenyu wajjin zakka hojjetanii jechuudha. Kanaaf dhimmi gumaa kajaan namoonni isii qabanii tumaa turan viidiyoodhaan qabatamaan ragaadhaan lafa jira jechuudha. Viidiyoon hundi waraabamaa jira akka godhaa turan. Warri harka isaanii kana waan kana keessa gartee harki isaanii keessi jiru. Roga kamiinuu heeraafis seeraafis dhiyaachuun dirqama. Yoo kun hin godhamne bakka isaan jiranii si'alte tokko tokkoon akka gartee rifeensa mataa keessaa gartee rifeensa tokko luqqaasanitti bakka isaan jiranii luqqaafnee ba'a. Jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya yoomiyyuu shira duranii dhaabbanna garee shiraa gartee ni balaaleffanna garee shiraa hundeedhaan buqqinaas. Ammoo ilmaan Oromoodhaa namoonni gartee viidiyoo kana malaaltan marti. Namni gartee hordoftoota gartee furmaateetis ta'ee gartee hundi gartee waan deemaa jiru kana gartan. Maammeen akkamitti gumaa ilmoo jawaadee kafaluu keessa gale? Maaltu isa galche? Bifa kamiin galuu danda'e? Maal hojjeteeti? Waan jedhu isinillee nuuf barreessaa. Talammee isaa obboleettiin tiyya maaltu irra dhaqqabamee maaltu irra gahee maal ragaa maaltu harkaa qabani isinis gumaa san kafaluu keessa wanni isii galche maali? Ewa maaltu isii galchuu dandeenya? Heera kamiin galuu dandeessi? Heera kamiin galuu dandeessi? Dhuga jaarsi gartee fiifuu maafiyaadha. Nama mana galuu miti odooniif hojiin tunuun eegalanii. Eega gartee dubbii tana eegalan, eega roorroo tana eegalan, eega gartee gaddaafa amma deemanii kana eegalan mana galaan jiru. Jaartiinuu wal quban qaban. Silaa arra hanga gartee silaa akkasi jiraate gaafa furmaatiin jirtu sanuu odeeffannoo gartee isaan bakka jiran ni arganna jeetii yaada. Suniif ani maammee gumaan gartee ilmoo jawaadeedhaa maammee harka jira waan jedhamu kana qooy akkas hin jenne obboleessa kiyya jawaatee caalaan si wajjin gartee viidiyoo maraa jira si wajji hojjechaa jira si bira jira si wajji dhaabbachaa jira garuu namni shira kana keessa harka qabu maafiyaan guddoon obboleessaati maafiyaan guddoon eenyu jaartiisaati caalaan waa lama keessaa takkan filan jaartiidhaas gadi hin dhiifne isinii wajjin hin jira jaa jaartiidhaas gadi hin dhiifne isinii wajjin hin jira jaa akkami dubbiin tun suniif silaa komatamuu taate namni komatamuu qabu caalaadhaawu maaliif har lamaan irraa takka waan filanne suniif jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya isinillee gartee viidiyoo kan inni gartee namoonni hundinuu gartee koomentii keessanii barreessaa jalatti akkasi ammoo jawaadeen akkas jeheef yoo haa gartee caalaa faadhaa fi firiin faan akkas ja'aniif odoon taane roga kamiinuu abdi gartee ni qabsiifnaami ni qabsiifna tooftaa itti baafnee hanga nu danda'ame ni qabsiifna waan takkataniin gartee obboleettii viidiyoo duraa irratti obboleettii kee bira kaadhee jira ilmootee barbaaddaa ilmootee harkachuu barbaaddaa furmaatee gartee waan irra gaggeeffame kun si gaddisiisa eena gaddisiisa an ammoo gartee waan kana keessa harkan qabu ilmaan sanis diliin qabanii sababa abbaatiin seenanii akkamitti gartee gaa ilmaan kun ilaa hangan achi turuu danda'anii ammallee jawaadee wanni jechaa jiru abdi yooniif gartee as ba'u baatte
lubbuu sadii an takkaan dhabe lubbuu sadii na harka jira. Suniif ilmoon ilmoo magantaadha. Suniif daa'imni yakka hin qabu. Yakka waan hin qabneef ilmoon ilmoo magantaa waan jedhaniif daa'ima kunuunsi. Ilmoon ilmoo magantaadha. Daa'ima kunuunsi. Suniif ani gama kiyyaa wanni hin jiru. Ilmoollee gartee yakka hin qabani. Abdi immoo ni qabsiifnaa ni qabsiifna. Hanga danda'ametti arrallee waan takka taniin gartee obboleettii kee bira kaadee jira. Maal jechuun sanoo ilmoo tee barbaaddaa ilmaan kee barbaaddaa eenyuun barbaada. Eega ilmaan kee barbaadde filannaan ati qabdu abdi kennuudha. Maaliif abdi gartee seeraafichi kennu seeratti haa gaafatamu. Lubbuu namaatiif bade sabaaxaan hin jirtu bakka tana lubbuu namaaf bade. Kanaaf abdi haa qabsiifnu. Sanirraa abdii yookaan ilmaan kee filadhu. Abdii kannitee jireenya kee ka dhuunfaan ilmaan keetii hojii jiraachuu. Waan irratti wayyaa filadhu ammoo abdii gartee inshaallah ni qabsiifna. Akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya. Ammoo gareen maafiyaan kaleessa furmaatee gartee akkasitti cafaqaa turte. Arra namayyuutu wal afaan garagale. Wal afaan garagalanii waadaa isaanii waadaa muka kakatan san gartee muka goggogaa kan meerine kakatan san eenyu diige siit diige. Anaa miilakki siit diigeedhaan walit jiran. Rabbi wal afaan haa garagalchu hanga gartee rabbiin isaanuma waliin fixee shira kana isaan jalaa fashaleessutti. Arra immoo Zakoon Durooppaa ta'es ba'ee ani amma booda Durooppaadha. Kubbaadha jechuudha. Goolii ni galchinaa. Maali dubbiin gooliitu noo? Eessa galchuu yaa'an? Dubbii ajaa'ibaati tunis. Dheengadda gartee waan biraatiin dhufee diree arra gartee waan biraati boruusa biraa fida arra kubbaa fidee dhufee. Eenyu fi eenyu wajji taphachuu deema? Taphni gartee ammallee isaan idduttis gartee gaggeeffamaa jira. Kun ammoo jarri kun wanni hin jiru. Zakoon anaan maallaqa kafalee sanumaa akka furmaateen baatunaa godhe jira. Kunis ilmaan kiyya baasuufiin san godhe jira. Anaa fi obboleettiin kee wal taane garuu jarri kun sooshaal miidiyaa irratti bu'aas ba'an maaliif gartee waan godhan tana himuu barbaadan nu burjaajeessuudha. Nu burjaajeessanii yeroo dheereffachuu fi haqqii biraa hanga nutti manitti waan akkanaa kanaan nu burjaajeessuudha. Kanaaf jawaadeen walumaanuu waan kana buqqaasuudhaaf gam tokko dhaabbannee rakkoo kana gartee gumaa keetis saanaan waliin dhaabbannee baasuudha. Yoo arra deebinee wali quba laannu taate lakkii atis harka keessaa qabdaa atis shakkiin sirraa qaba atis akkasii kayyannu taate jaraaf karaa bannee haqqii gartee karaa banneef jarri waan fedhe hojjechuu danda'a jechuudha. Nurratti hojjechuu danda'a hanga nuti gamaa gamanaa waliin nyaannu. Suniif gartee obboleeyyan kiyya ammallee obboleettiin yeroo takka ta'e isiin naa bilbiltee gartee wanni taate malee ammallee isiillee mana hin jirtu. Akkuma lubbuu isii sodaattee jirti ammallee isiillee gartee isiin guddoodhaa jechuu jiran. Haalli kunillee hin barbaachisu. Wanni isiin tun dubartiidha. Namtichi kun jalqabumaa gaafa mucaatiin tana fuudhuu siirii itti godheeti. Isin akka gaafa jalqaba nuti beeknu sanii miti. Gaafuma gartee lakki isin hin beeku jettee isa qabattu. Wahuma qabu qaba jechuu gaafasumaa. Arrallee inni dhamaayeessan. Odeeffannoo silaa gartee amma kan itti kana hunda dhamaayeessaniiti gama duubaatiin waan hojjetan. Wanni isii mari'atamee hojjetamee jiru akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya anillee hanganumaan jechuu ol bee gadda gartee ilmoo dhabanii illee anillee hedduu takka gaddina dhagahama. Akkasumatti obboleettii teenyallee rabbi haafiyyoo fayyaa isiitiin gammachuudhaan gabbaatee akka gartee ilmaan Oromoo mara warra gartee kaleessa isii du'aayii godhaa bee isiidhaaf gartee iyyaa ture isiidhaaf gartee dirmachaa ture isii wajji booyaa ture hunda gartee gabbaatee akka salaamtuuf hawwii keenya inshaallah rabbi fayyaa siinuu agarsiisuun ja'a.
akkasii hanganumaan jechuu dhufe galatoomaa horaa bulaa komentii teessanii nu barreessaa yaada qabdanillee waan gartee godhamuu malus jalan nu barreessaadha. Akkasii hanga viidiyoo biraatti wal gahuutti nagaan nu turaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.